Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wayyo, wayyo, wayyo waan commentiin na godhe. Lafee dugda na cabse. Spinal cord kutee lafa na kaa'e. Kaleessa waa'ee warra kiilolii reesturaantii warra Dubaay waa'ee birrii miliyoona 18 irratti yeroo dubbattu haati manaa kiilolee waa'ee afaan Oromooti kan irratti wallolle waa'ee fuudhanii dhiisanii keessaa hin qabne miti. Komantii tokko kam afaan Oromoo afaan soddaatiin akkeessuu barbaade itti kaanaan komantiin Tamireen mucaalam tokko waa'ee malaaxaa yeroo 20 irra deebisee barreessite. Malaaxaa maalidha? Maal? Minno naante yaalneetu malaaxaa taane yeroo gaarsa deebnu wantichi dhugaadha. Agarre warra miliyoona 18 dhugaadha. Maaliif abbaan qarshii gadi bahee dubbachuu didee seeraan qabamee waan jiruufi ijaazuriin gadi baasee dubbachiise. Warri Amzaa Kaayiroo Amzaa malaaxaa jechuudha. Amzaa isaa malaaxaa keeppiidhaan bishaan daaku. Warri isaa paayiletichi kan fuudhe obboleettii isaati. Obboleettii asheettii soddaadha jechuudha. Ijaazuriin gadi baatee akka seen dubbatu taasisanii kanatti wantichi dhugaadha. Parsantii 100. Namtichi paayiletichi qotiyyoodha. Hin nyaatamee jennaan jedhan Dubaayin keessatti fooqi itti agarsiisanii birrii miicanii gadhiisanii. Birrii inni miliyoona jedhamu kun mooyi akka warra gadaa reesturaantii miti. Warra baabaan waddiin fadhamtu warra affananii birrii irraa fuudhan. Gadaa reesturaantiitti namadhaan affananii afaanitti qabanii birrii irraa guuran. Yoo jarri kennuu jiran akkas miti dubbiin sana. Waa'ee hojiitii walitti dhufanii agreementii qabu seeraan waan beekamaadha. Siistamiidhaan namni irraa guuree kun nama baratee 5 saantimii argatu. Sababa tasfaa kuteef akka gadi baane. Sababa tasfaa kuteef akka seen gadi baatee dubbattu ajandaa godhamu taasisan malee wantichi fagoodha. Agarree telegiraamii irra gadhiifameeti agreementiin jarri waliin tanaa godhan sun. Kanaaf warri komantii barreessan nama qusadha yookiin nama beekaa. Minno yoo waaqa lafa sodaatanii wantichi siistamii keessaa baasanii malee wantichi kabbaadidha. Yellem kanaaf qaalattiin kiiloliyyeenii gadi baatee akkati dubbatti waan seeraan qabamee waan jiruuf birriin dhugaadha. Namtichi isa bichaa mitiidhaan iddoo biraattu nyaatameera namichi sangaadha. Paayileetii yeroo jedhamu waan nama barate guddaan itti fakkaatin. Paayileetiin waan xiqqoodhaan. Kana dubbiin akkasitti namichi miicamee gadhiifamee jechuudha. Miicamee siistamii keessa jiran namichi. Siistamii keessa galchanii siistamiidhaan diilatu godhan. Ida'uudhaan irraa fuudhanii hir'isuu keessa galchanii baay'isuudhaan hiruudhaan keessaa baasan. Walqixa hiruu ta'e achitti keessaa bahe. Namtichi siistamii keessaa bakka wantichi du'eera. Kanaaf wanti inni gadi baamee dubbatamee fi akkasii uummata keenya tasgabba'aa. Rabbi attuu Dubaay isinirraa haa qabu. Rabbi baabaan Nuraddiin isinirraa haa qabu warra Dubaay. Warra Dubaay mana shiishaa gadaa reesturaantii ta'ee fudhannaan sii dhumateera. Rabbi isinirraa eegu. Simbira dhaabbatu karaa seera qabeessa deemaa hattoota Dubaay keessa jiran bartaniittu. Warri kun amantiin qabanu, amantiin qabanu, nama sodaatanu, oromummaan qabanu waa tokko har'a nyaatanii buluudha malee. Nama 20 harkaa fuudhanii makiinaa bitanii wal intinaa. Tokkoon jira haadha manaa 5-6 qabuudhaan. Akkasii dubbiidhi kana warri komantii barreessan tasgabba'aa. Isiniin jechuu barbaade nagaa keessa oola.